nambare akkasheen qalbii kiyya hattu ishee argee kaanaan miirri koos takkaatti kootu narra bu'i waan jedhu fakkaatti. Gaafa itti siiqee ilaalus maaf dhiifti. Luka gargar bantee dugdaan galtee ciifti. Anis gidduu galuuf maaltu wal dhiisaree hamman uffata koo baasuttan jarjare. Yommuun ishee ilaalu waan ishees ni addaata. Isheenis na arguuf jarjarte fakkaata. Dafee uffata koo baasee daddarbadhee dhaqeen takka baadhee ol fuudhee hammadhee. Ofirra kaawwadhee gargar banee mana yommuun gidduu seenee eegalu waan sana. Ufakkatti mi'aawu maalan jedha wayyoo har'a ittan ba'e galata waaqayyoo. Miira namaa fuudhee nama gammachiisa. Akkuma aannanii laphee namaa jiisa. Ani argeen beeku takkaa waan akkanaa itti gidduu ishee bargaanfattee bana. Sirriittan ilaalee haalaan gadi qabee jedhee quufuyyuun dadhabe. Keessa bahuun jibbe keessa buluun yaade. Garuu immoo dadhabbiif hirribni nagaade. Boodarra dadhabnaan hirribni koos dhufee dubbisuu koo dhaabeen kitaabitti cufe. Boruun itti fufa jedheen itti dhiise kitaaba ajaa'ibaa fuula 70 irra gaheen ciise. Lammatuu hin dhiisu jedheenis gales waada kitaaba dubbisuu haa godhannu aadaa. Galatoma.